Ministeerri muummee Abiy Ahmed muudama garagaraa laachuu isaanii waajjirri ministeera muummee beeksisetti jira. Mariin araaraa mootummaa fi obbo jidduutti adeemsifamu akka itti fufu dhaabbileen siviilii dubartootaa gaafataniitti jiru. Ministeerri dhimma alaa walitti dhufeenya alaatiif dippiloomaasii qaama baay'ee hirmaachisuudhaan hojiin milkaa'ina qaban hojjetamee jiraachuu beeksisetti jira. Kan jalqaba irratti hordoftan ijoo oduuti ture bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himaa jiru oduu muusaatii kallattumaan gara oduu bal'inaaf qopheeffadheettiin isin dabarsa. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa har'aan tanaa muudama garagaraa kennaniitti jiru. Muudamni kennaman kunis ammoo mana marii bakka bu'oota ummataatiin mirkanaa'eeti jira. Guutuu gabaasa kana waa'illee keenya Girmaa Guddisaa akka itti aanutti isin hima. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeerota haaraa mana maree bakka bu'oota ummataatiif dhiyeessuun sagalee guutuun raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'oota ummataa Itoophiyaa har'ayyaa isaa Dilee 15ffaa wayita gaggeessaa jiru aangawoota muummee ministeera Abiy Ahmediin dhiyaataniin muudamni haaraan laatamiifii jira. Bu'uuruma kanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'anii muudamanii jiru. Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil addunyaaf damee dippiloomaasiitiin biyya isaanii kan tajaajilan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen ministeera dhimma alaatti biyyoota garaagaraatti akkasumas biyyoota gamtoomanii keessatti tajaajilaa turanii jiru. Ambaasaaddar Taayyeen gama barnootaatiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa saayinsii siyaasaa fi qunnamtii idil addunyaatiin digirii jalqabaa kan argatan yoo ta'u biyya Ingiliz yuunivarsiitii Laankaasarii irraa digirii qorannoowwan lammaffaa qunnamtii idil addunyaatti tarsiimootiin argatanii jiru. Gorsaa imaammata dhimma alaa ministeera muummee ta'uun hojjetaa kan turan ambaasaaddar Taayyeen daayireektara olaanaa dhimmoota Ameerikaatti hanga ittaanaa ministeerummaatiin tajaajilanii jiru. Kana malees biyyoota gamtoomanitti ergama dhaabbata Itoophiyaa waggoota lamaaf sababii hidha haaromsa guddichaatti biyya Itoophiyaa waliin barootaaf falmii keessatti argamtu Masriitti ambaasaaddara ta'uun hojjetanii jiru. Ameerikaa waggoota dheeraadhaaf dippiloomatii ta'uun itti tajaajilanitti ammoo biyyoota gamtoomanii alatti Los Angelesitti qoonsila olaanaa, Waashingtanitti ammoo ambaasaaddara ta'an imbaasii Itoophiyaa akkasumas Siwiidin Iskootalmitti ammoo qoonsilaa ta'uun tajaajilanii jiru. Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen waggoota 5 darban keessattuu dhimma hidha haaromsa guddichaa wal qabate yeroo Itoophiyaa Masri waliin falmii keessatti seentetti dhimmicha wayita mana maree nageenya biyyoota gamtoomanitti wayita dhiyaatetti dippiloomatiin fuuldura bahuun dhimma Itoophiyaa irratti falmaa turanii jiru. Kana dura obbo Dammaqee Mokonnin aangoo ministeera muummee Tiyaanaa fi ministeera haajaa alaa qabachuun waggootaaf tajaajilaa turuun isaanis kan yaadatamudha. Dabalataanis obbo Tamasgen Xurunee ammoo ministeera muummee Tiyaanaa ta'uun guyyaa irratti muudamanii jiru. Obbo Xuruneen dhiheenya hoogganaa dhaabbata tika Itoophiyaa akkasumas pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'uun tajaajilaa turanii jiru. Obbo Tamasgen Xurunee naannoo Amaaraa godina Gojjam Bichanatti akka dhalatan muummee ministeera Abiy Ahmed muudamaaf yoo dhiyeessan himanii jiru. Obbo Xuruneen barnoota saayinsii kompiitara digirii jalqabaa barnoota bulchiinsaa fi hooggansaa immoo digirii lammaffaa qabu. Naannoo Amaaraa keessatti gorsaa nageenya pirezidaantii naannichaa turuurraa hanga pirezidaantummaatti tajaajilanii jiru. Koomishinara poolisii naannichaa fi bulchaa godina Gojjam Bahas turuun tajaajilanii jiru. Pirezidaantii naannichaa ta'uun aangorra kan turan yeroo waggaa lamaa gadi ta'uu fi haa ta'u malee waqtiin sun tibba waraana Tigraay gaggeeffamaa ture yoo ta'u achi booda gara aangoo daayireektara olaanaa waajjira tika Itoophiyaa ta'uun muudamanii turan. Kana malees Dr. Maqdas Dhaabaa ministeera fayyaa ta'uun muudamanii jiru. Ambaasaaddar Reedwaan Huseen daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ta'uunis muudamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun ambaasaaddar Reedwaan Huseen daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ta'uun yoo muudaman akkasumas Tigist Ahmed ammoo daayireektara olaantuu bulchiinsa nageenya odeeffannoo ta'uun muudamaniitu jiru. Muudamtoonni kunneenis mana maree bakka bu'oota ummataa duratti kakuu isaanii raawwatanii jiru. Mariin araaraa mootummaa fi obbo jidduutti adeemsifamuu akka itti fufu dhaabbileen siviilii dubartootaa gaafataniitu jiru. Guutuu gabaasa kana ammoo Daraartuu Garbaatiitu isin hima. Falmiin hidhannoo mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee hidhatan gidduutti barootaaf geggeeffamaa ture dhaabbatee rakkoon siyaasaa biyyattii karaa nagaatiin mariidhaan akka furamu dhaabbileen siivilii dubartootaa ibsa waloo kaleessa baasaniin gaafatanii. Dhaabbileen siivilii dubartootaa lakkoofsaan 15 ta'an ibsa isaaniin sababa walitti bu'iinsa hidhannoo humnoota mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti geggeeffamuun uummanni biyyattii keessumaa dubartoonni miidhamaa jiraachuu eeruun mariin waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu waliin marsaa lamaaf geggeeffame waliigaltee malee xumurame yeroo gabaabaa keessatti itti deebi'ame waliigaltee fi araarri waaraa akka uumamu gaafataniiru.
mootummaan federaalaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal dhabdee yeroo dheeraa gidduu isaanii turee fi balaa guddaa qaqqabsiise kana mariidhaan furuuf murteessanii mariitti seenuu isaanii guutummaatti ni deeggarra kan jedhan dhaabbileen siivilii kunneen mariin jalqabame gufuu tokko malee waan kaayyeeffatee jalqabame fiixaan baasee akka xumuruuf gahee irraa eegamu raawwachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Kana malees marii nageenyaa mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin Piriitooriyaatti akkasumas waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti geggeesse irratti dubartoonni kan hin hirmaanne ta'uun mariiwwan egeree biyya kanaa murteessuu danda'an gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiran keessatti hirmaannaan dubartootaa xiyyeeffannoo akka laatamuuf dhaamaniiru. Bakka wal dhibdeen dhukaasa dabalatee jiru kamittiyyuu dubartootni miidhamoo adda duree akkasumas walakkaa uummata biyyattii ta'uu kan eeran dhaabbileen kunneen biyyi kamiyyuu walakkaa miseensota biyya ishee utuu hin hirmaachisin guddina hunda galeessa galmeessisuu akka hin dandeenye hubachuudhaan qaamni biyyattii keessatti hojii hiika qabu hojjechuu barbaadu kamuu bifa hirmaannaa fi qooda fudhattummaa dubartootaa ol kaasuu danda'uun karoorfachuu fi hojjechuu qabu jedhani. Waldhabdee waggoota 5 darbaniif Oromiyaa goolaa jiruuf furmaata laachuuf kaayyeeffatee mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu marsaa 2f Taanzaaniyaatti geggeeffame waliigaltee malee xumuramuun isaa ni yaadatama. Ergasii fashalaa'uu marii araaraa kanaaf qaamoleen lamaan wal himachaa turaniiru. Tibbana xumura walgahii paartii badhaadhinaa ilaalchisee EBC waliin turtii kan taasisan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin eegalame waliigaltee malee goolabame itti fufsiisuuf kutannoo akka qabu dubbachuun isaanii ni yaadatama jechuun Addis Istaandaard gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa walitti dhufeenya alaatii fi dippiloomaasiidha. Namoota baay'ee hirmaachiseen hojiin milkaa'an hojjetamuu isaa beeyseeti jira. Guutuu gabaasa kana ammoo kennaa darajjeetiitu isinii hima. Itoophiyaan walitti dhufeenya alaa fi dippiloomaasii qaama baay'ee hirmaachisuun hojii milkaa'ina qaban hedduu hojjechaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Mallas Alam haala yeroo dippiloomaasii Itoophiyaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin torban kana keessa hojiiwwan ijoo hojjetaman daawwannaa hojii pirezidaantiin Komoros Itoophiyaatti taasisan, waltajjii daldalaa fi siyaasa Itiyoo-Raashiyaa, walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi Jibuutii waggaa 127 qophii taasifamaa jiru keessaa kan eeramanidha jedhaniiru. Itoophiyaan walitti dhufeenya alaa fi dippiloomaasii qaama baay'ee hirmaachisuun hojii milkaa'ina qaban hedduu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Itoophiyaan yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa gaggeeffamuu jiru cinaatti dippiloomaasii gamlamee fi qaama hedduu hirmaachisee irratti xiyyeeffattee ni hojjetti jedhaniiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaa pirezidaantotaan durfamu 24 dabalatee biyyoonni miseensa gamtichaa 34 kan irratti hirmaatan ta'uu himaniiru. Guyyoota itti aananis biyyoonni hirmaachuu isaanii beeksisan akka jiraachuu danda'u eeranii yaa'ichi akka milkaa'uuf Itoophiyaan qophii barbaachisu taasisteetti jedhaniiru. Yaa'ii hooggantoota gamtichaa cinatti xiyyeeffannoo Itoophiyaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi kunuunsa qabeenya uumamaaf kennite ilaalchisuun waltajjiin sadarkaa hooggantootaatti gaggeeffamu ni jira jedhaniiru. Teeknooloojii dijitaalaa fayyadamuun misooma ariifachiisuuf Itoophiyaan sadarkaa hooggansaatti waltajjii qopheessitu akka jirus ibsaniiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa guraandhala 9 fi 10 2016 kan gaggeeffamu yoo ta'u, walga'iin 44ffaa mana maree hojii raawwachiiftuu biyyoota miseensa gamtichaa ammoo yaa'ii hooggantoota gamtichaa dursee guraandhala 6 fi 7 2016 ni gaggeeffama jedhaniiru. EBC wabeeffanne. Agarsiifni michummaa Itoo fi Jibuutiidhaa xumurameetti jira. Agarsiifni michummaa Itoophiyaa fi Jibuutii xumuramee jiraachuun isaa himamee kan jiru yeroo ta'u, agarsiifni michummaa biyyoota lameenii ammoo seenaa aadaa fi hariiroo obbolummaa biyyoota lameenii irratti kan fuulleeffate ta'uunis ifoomeetti jira. Xalayaawwan seenaa qabeessa suuraalee fi galmeewwan walitti dhufeenya yeroo dheeraa biyyoonni lameen jechuunis Itoophiyaa fi Jibuutii qaban kan mul'isu agarsiisicha irratti dhiyaatee jiraachuun isaatis ammoo ifoomeetti jira. Agarsiisni walitti dhufeenya yeroo dheeraa Itoophiyaatii fi Jibuutii irratti fuulleeffate kun ammoo guyyaarraa milkaa'inaan xumuramuun isaa ifoomeetti jira. Godina Baaleetitti piroojeektii waliin gahinsa bishaan dhugaatii tumsuuf birrii miliyoona 17 oliin ijaarame eebbifamuudhaan tajaajila eegaluun isaa dhagahameetti jira. Guutuu gabaasa kana waa'illi keenya Beenyaa Shiiramuu akka itti aanutti isinii qindeesseetti jira.
Godina Baaleetti piroojektonni waliin gahinsa bishaan dhugaatii fooyyessuuf tumsan qarshii miliyoona 17 waliin hojjetamaa turan iddoo hooggantoonni olaanoon biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa argamanitti eebbifamuun tajaajila hawaasaaf banaa ta'aniiru. Piroojektonni rakkoolee gama waliin gahinsa tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu mul'atan xiqqeessuuf tumsan xumuramuun eebbifaman kunneen gahee olaanaa qabaachuu hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa mi'oo agarfaa gaasaraa obbo Khaleel Hussein himaniiru. Iddoo hojiitiif haala mijataa iddoo hawwataa mijeessuudhaaf jecha karoorfannee waajjiraalee damee sadii irratti damee Alii, damee Dambalii fi damee Diinshoo irratti hojiilee ijaarsa waajjiraalee naannoo qarshii miliyoona 21.5 ta'uun karoorfannee naannoo miliyoona 17.5 ta'uun kan xumurre. Akkasumas hojiilee bishaan dhugaatii uummata bishaan biraan gahuutiin wal qabate suphaalee garaagaraa geggeessuudhaan sarara haaraa diriirsuudhaan iddoolee duraan tajaajilli isaanii dabaree keessa turan dabaree keessaa baasuudhaan bara kana mootu lakkooftuu haaraa binnee uummata tajaajiluudhaan naannoo uummata 3,500 bishaan qulqulluu obaasuu dandeenyeerra. Bulchaa itti aanaan godina Baalee obbo Abiraam Hayilee hanqina bishaan dhugaatii xiqqeessuuf hojiin akkaanichaatti hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbatan. Ijaarsi amma guyyaa har'aa eebbifne kun waajjiraaleen tajaajila Diinshoo irratti, Gaasara irratti fi Agaarfaa irratti, magaalaa Alii irratti eebbisaa jirru kun jalqabbiin isaanii jalqabbii bareeda. Piroojeektii yeroo gabaabaa keessatti baruma kana jalqabamanii ji'a 9 keessatti xumuraman kun ariitii kalaqa baay'ina ka jennu san waliinis kallattii mootummaa waliin ka deemu. Akka naannoo Oromiyaatti piroojektonni bishaan dhugaatii qulqulluu waliin gahuuf tumsan 2,000 ol ta'an ji'oottan ja'an darbanitti birrii biliyoona 3 oliin hojjetamaa turan xumuramuun tajaajilaaf gahuu bakka bu'aan biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa obbo Taajuddin Mohammad himuun piroojektonni kunneenis hawaasa itti dhiyeenyaan tajaajiluu keessatti gahee olaanaa kan qabanidha jedhan. Uummatatti akka inni tajaajila kennuu danda'uuf aanota sadan keessattuu gamoowwan har'a eebbifne kunniin tajaajila kana kennuudhaaf kan isa dandeessisu akka ta'e ifatti kan agarsiisudha jechuudha. Jiraattonni aanaalee godinichaa kan tajaajila dhaabbatichaa fooyya'aa dhufusaatiin rakkoon barootaaf ture furamuun fayyadamoo ta'aa akka jiran himaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Baaleeti. Oduu xumuraatiin kantiibaan magaalaa Kaasamaadhaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiif gargaarsa kennaniiti jiru. Kantiibaan magaalaa Jaappaan Kaasamaadhaa Shinii Yaamgaashuun Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiif meeshaalee garaagaraa deeggarsa kennaniiti jiru. Meeshaaleen hidhannoo ispoortiidhaa kunniin ammoo hirmaattota dorgommii bara 2023 yaadannoo Abbabaa Biqilaa magaalaa Kaasamaatti dorgomame irratti kan walitti qabame ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaadhaa Dr. Ashabbir Walda Goorgisii fi pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuun Komishiinaraa Daraartuu Tulluudhaa deeggarsa taasifame kana ammoo galateeffachuudhaan harkaa fudhataniiti jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu miidiyaa keessa Waliif TV irraa isinii qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateeti jira. Sagantaalee fi qophiileen Waliif TV kan hafanitti dhufu yeroo gaarii qabaadha.